Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ani jira galata rabbi egaa barumsaan deemneetu jira appilikeeshinii tokkoon isin barsiisa keessattuu ijoolleen pilaastoriin keenya waa gadi nuuf buusuu dide furmaanni isaa maali ka jedhu illee asuma keessatti isiniif deebisa. Jalqaba ammallee viidiyoo aappii viidiyoo ideet nu godhu tiktookirra waan deddeemu tokko chaalenjii jedhanii ji'a ja'an torbeen jijjiiramaa wanni suni suuraa namaa harkaan gara galchanii achi qaqqabu iddoo namtichi dhaabatee suuraa namaa gadi taa'u appilikeeshinii tan tiktookirra ni deema anaafis godhanii jedhu namni baay'een isallee ka gaafattan akkamitti ala moobaayiluma keessanii hojjetachuu dandeessan aappiidhaan kan dalagamu isinittiin argisiisa. Amma rakkoo pilaastoriin keenya maal waa gadi nu buusuu didee furmaan isaa maal ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Aappiin hundinuu waan isin beeku qabdanu akkuma miicuu barbaada update gochuu miicuu barbaachisa jechuudha. Akkuma uffanni keenya xuraawee ji'a yoo keewwannu miicuu barbaachisa jechuudha. Appilikeeshinii hundinuu akkasuma appilikeeshinii kana yoo update gootanii hin miiccanne yoo hin haaromfanne ta'e moobaayila keessan tokkoffaa moobaayilli keessan akka miidhamu vaayirasii adda addaa guutee nu jalaa miidhamuu danda'a jechuudha. Aappii nuti keessa update goonu aappii muraasa aappii waan sanatti baay'inaan fayyadamnu miicuu nu barbaachisa jechuudha. Isinittiin argisiisa jalqaba pileestoorii banattanii yoo qabaattan taate pileestoorii kan banattan immoo googelii banannaan pileestooriin hundinuu aappii iimeeliin ma yuutuubii fi googelii jiimeelii tanaan pileestooriin sanuma jechuudha. Pileestooriin kophaatti hin banamu. Egaa jalqaba akka ta'e haaromfannu isinitti argisiisa. Karaa kanaan wayyaa jechuudha. Aappii kamiif haaromfachuuf as nuuf wayyaa keessaan tokko update gochuudha. Guutummaatti seetingii keenya seennee haaromfachuuf nu barbaachisa. Seetingii keenya erga seennee booda seetingii ni beektu. Seetingiin kanaadha. Seetingii ni seenna. Egasii booda aappis bakka jedhu kana filannaa jechuudha. Egaa haala kanaan erga seennee booda wanni isinii galuu qabu wanni akka immoo fi waatsaappii Facebook iimeeliidhaan baname waan ta'eef iimeeliin sun hin badu akka waan pileestoorii keessaa gadi bu'e akka vaayirasii wanni arge guutuun keessumaa gubate wanni nuti quba hin qabne wanni moobaayila keenya keessa nu jalaa miidhuu danda'u keessaa gubate haaraa ta'e nuuf dhufa jechuudha. Iimeelii itti nannee banuu nu barbaachisa Facebook waan akka iimeelii barbaachisu. Kanaan ala immoo wanni akka galarii fi viidiyoo mana footoo kaameraa yoo dhumne atiin update goonee kan dhiqannu taate gonkumaa wanni tokkollee keessaa baduu hin danda'u vaayirasii qofa keessaa bada jechuudha. Wanna nuti quba hin qabne keessaa bada wanna nuti tokkoon osoo balleessuu ta'e balleessee fixuu hin dandeenyee fi waan moobaayilli keenya akka ho'ee nu jalaaf karrabu nu jalaa taasisu qofa keessaa bada jechuudha. Jechuun akkamitti ka jedhu pileestoorii isinitti argisiisa jechuudha. Pileestoorii waa gadi buusuu dide vaayirasiin godhe Google Play Store bakka jedhu kana ni seenna. Egasii booda stiloonji bakka jedhu ni filanna saataa ooraa kana ni filanna ni seenna jechuudha. Egaa haala kanaan dhumne booda kileer bakka harka mirgaa kana barreeffamni jirti irratti kilik goona akka hartu ammallee harka bitaan jirti kileer jettiin irratti sana booda okkee baay'inuu fida. Moobaayilii tokko bakka caaf laa'ee kanuma jalannuu fide kana gadi kana fida jechuudha. Harka mirgaa kanallee barreeffama lama kana asirrannuu fida. Kanarratti jalqaba isa gadi irratti kilik goone jalqaba isa olii kilik goone dileet waan jiru fida dileet goone. Haala kanaan pilaastoorii keenya vaayirasii nuti quba hin qabne aappiin vaayirasii nuti quba hin qabne kan moobaayila keenya kan rabsuu miidhuu danda'u keessaa qulqulleeffanneera jechuudha. Jalqabumatti gama pilaastoorii keenyaan ni deemna. Egaa amma pileestooriin kiyya naaf dhiqamee jira saffisaan naa buusuu danda'a qulqullaa'ee jira jechuudha. Iimeeliin garuu hin banne iimeelii isuma duraati vaayirasii isaanii quba hin qabne atiin dhufee update gochuu hin dandeenye keessaa gubee fixuu hin dandeenye keessaa naaf qulqullaa'ee jira jechuudha. Iimeeliin barbaachisa iimeeliin isuma duraati isinii vaayirasii qofa keessaa guba jechuudha. Egaa yoo asirra jiraatu ta'e aappis bakka jedhu kana godhachuu qabdu. Yoo asirra ta'es yoo asirra ilaaltanis qubuma keessaniin barreeffama jalaa jiru kana keessa aappaa lamman kana godhachuu qabdu. Aappii gadi buufachuu barbaaddan waan ta'eef bakka aappis jedhu kanarra godhachuu qabdu. Ilaala akkana ta'u haala kanaan magariisa ta'ee jira jechuudha. Quba keenyaan gadi tuqe sanboota dhuftanii mallattoo A kana jechuudha. Mallattoo piroofaayila keessanii yoo maqaan keessan jaarraa kan ka'e jaa jira yoo A ta'e immoo Aadha maqaan keenya Aan banamee jira waan ta'eef iimeeliin keenya A naaf fideera irratti kilik godha jechuudha. Bakka kana sanboota iimeelii an achi keessaa qabu naaf fida keessaa iimeelii kan jaalladhe yookaan kan dhiyeenya kan ittiin banadhee fi yookaan kan ofii kiyyaaf banadhee qabu irratti harka keenyaan gadi rukutaa sanboota dhufee as naaf ta'a jechuudha. Piroofaayiliin maqaa sanaa sanboota saffisaan gadi isinii buusuu danda'a. Haala kanaan isiniif buusuu ni danda'a. Pilaastoriin inni biraan immoo aappii viidiyoo edit godhee tiiktookii irraa chaalenjii torbeen bahu kana akkamitti godhachuu dandeenya kan jettan maqaan isaa kunooti jechuudha.
kanumatti barreessitu pilaastorii keessa maadhaa fi ba'i ta'a kana isiniif hin barreessa. Kana pilaastorii keessa ni seentu. Pilaastorii keenya keessa seenneetu kanaan barreeffana jechuudha. Ooppiin godheen seena isin install godhatu jechuudha. Egaa gadi buufannee booda kunoota jechuudha nuuf fe'ee jira jechuudha. Asirratti keessa seenna jechuudha. Aappii kana keessa seennee yoo jennu iimeeliin barbaachisu akkanuma banamee jira waan ta'eef keessa seennee oloofna jechuudha. Suuraa namticha qabees nama garagashu sanas kan ilkaanitti waan odibus kan achi gada taa'us viidiyoo barbaannu sana TikTok irraa as keessa argachuu dandeenya. Erga viidiyoo sana argine booda quba keenyaan gadi irratti rukunnee bakka ida'uu wayii nuu fida. Barreeffama wayii irra rukunnee ida'uu sana rukunnee dhannee suuraa keenya fidannee dhumnaa sana booda ofiin isaa godhana jugala pilaastoriitti dabarfachuu ni dandeenya. Galarii ta'u gara eenyu ta'u dabarfachuu ni dandeenya. Keessa seeneetiin argee wannan keessa seeneetiin argisiifne maaf viidiyoon kun gama yuutuubiitti darbuu hin danda'u. Viidiyoon achi keessaa yuutuubiin hin dabarsu jechuudha. Seera yuutuubii keessaa viidiyoo namaa yoon fide viidiyoo tokko hojjedhee kaleessa aappii kanaa keessatti achi keessatti hojjedhee gama yuutuubii alan fidu na dabarsuu dida jechuudha. Yuutuubiin hin ta'u jechuudha. Viidiyoo nama ulaagaa yuutuubii keessa hin jiru jechuudha. Keessa seena yoo kan na dabarsu ta'e keessa seena jechuudha. Haala kanaan ol harkiftu jechuudha. Waa gada xaa'u kun kunooti jechuudha. Kana jechuudha tokko. Egaa irratti kilikii ergan godhee booda beeksisa na gaafatu kana irraan dha'a. Beeksisa na gaafatu kana irraan rukuta. Ammallee egaa haala kanaan naaf bakka kana yoo rukuta mallattoo iddoo naa fida suuraa sana fidee galchee seef bakka jedhu yoon godhe galarii kiyya naa gaafatu haala kanaan inni dandeessu. Kanuma jechuudha. Barumsa irraa xumurreetirra waan isiniif hin galle yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu.